Maal jedhan beektaa afaan Amaaraa kan waggaa bira saamii haa ta'u waggaa irra saam jettee si galee dhiifamni illee akka qabu wanni martinuu akka qaba. Anamma nama haadha abbaatii arrabse. Ibsaan akka malee lafa dhiiteera jechuun aaree jira miira keessa galee jira. Maaltu miira keessa galche gurbaa kana? Yeroo duraa namoonni hedduun ni arrabsan. Fakkeenyaaf arrabni akka qaba. Akkaataan arrabaa akka qaba. Tokkoffaa irratti arrabni nama arrafamu arraba akkamii kamtu nama madeessaa kamtu nama dhukkubsaa ilaaluu qabdanii tokko. Kan lammataa immoo nama arrabse. Fakkeenyaaf namni nama arrabse kun namatti yaadamuu danda'u namatti ilaalamuu danda'u. Namumti duriyyeen karaa irra deemtu wancaatii nyaattuu fi duriyyeen yoo kaatee si arrabsite deebisaatti hin kennitu. Fakkeenyaaf namni dhageettii hin qabne namni wallaalaan yoo keessi arrabse laaltee ma dhiifte arrafamaa jirra nama hedduutu nu arrabsaa jira nutu numa cal jennee dhiifne jechuudha. Komentii irratti wantoota garaagaraa irratti arrafamuu dandeessa. Viidiyoo waraabamtee arrafamuu dandeessa. Fakkeenyaaf ji'oota muraasa dura sheekaa gurbaan jedhamu ibsa ishee kana akka malee arrabsaa ture. Deebisaan kennineef. Dabalataan jarri akka jaal ibsaa, jarri akka jaal dayyuus, jarri akka jaal gabbaal namoonni hedduun ibsa isaanii arrabsanii deebisaa hin kennuuf yeroo takka millatee ilaalu isallee ni arrabsu, maatii isaanii arrabsu, jaartii isaanii arrabsu. Kan Muhammad Bayaan maaltu aarse? Muhammad Bayaan tokkoffaa nama sheekaatti, nama dhageettii qabu, nama beekamtii qabu, nama ulamaa jala deddeemu, nama barumsa amantii barsiisudha. Namni kun jechuudha. Nama akkasiirraa wanta akkasii dhaga'uun baay'ee takka ulfaataadha. Dabalataan arraba inni jedhee arrabsee arraba kamiiti? Siiriin sitti godhaa jedhe. Siiriin nama akka Muhammad Bayaan dhiisii duriyyarraa yuun bareedu nama amantii hin qabne nama amantii takka muun hordofne. Siiriin akkuma beekamu amantii kiristaanaatiinis amantii musliimaatiinis hin eeyyamamu. Amantii kamuunuu waan eeyyamamu miti. Hawaasa keessattis jecha akkasii jecha jaallatamaa miti. Namni waan akkasii hojjetu siin tuffatamaa hin jibbamaa bakka namaa hin naqu jechuudha. Namni sheekaa kun namni amantii islaamaa barsiisu kun akkamitti jecha akkasii dubbataa jechuun hawaasa mara gaafii itti ta'e dabalataan ibsishaallee aarsee jira. Gara tokkoon ibsishaan akka dubbatetan illee nama qara'ee hasbunallahu wa ni'mal wakiil wanta akka illee na gochuu hin danda'u. Siirii si godha jedhee naaf faraara'uu hin danda'u. Siirii natti gochuu hin danda'u. Wanti sila rabbi dabarsee naaf hin hafu jechuudhaan dubbate. As keessatti wanti nama aarsu immoo gadaamesnis akka goguu jedhee haasaa ture. Akkasiin ilma nagarree hin arganne maatii isaa xiqqeessee jaartii isaa xiqqeessee abbaa manaa xiqqeessee biyya guutuu walitti arrabsee ka'ee boodarra immoo ilmoo ganaa dhufu ganaa reef inshaallah ijoolleen kun ilmoo ni argatti jedhamee yaadamu akka jarri hin arganne waan akkasii dubbachuun baay'ee takka natti jibbee of na jibbisiise dhugaa dubbachuudhaaf. Muhammad Bayaan egaa wanta kana hunda aariitu na gochisiisee miira keessan galee kanaafan arrabsee yoo barbaadan ajjeesaa dhiifama manaa godhaa jechuudhaan dubbate. Ibsishaan kanaafis deebii quufsaa kennee jira. Ani kan arrabsitee jaartii kootii maatii isii illee arrabsiteetta maatii isii bira dhattee maatii isii dhiifama gaafatta malee yoo maatiin isii sitti fayyan anillee sitti hin fayya jechuudhaan dubbate. Gama biraatiin ammoo haasaa Muhammad Bayaan dubbate keessatti intalatti daarii qabattee bultii jaarrattee jirtu viidiyoo isiin minaamini na bira jira jechuudhaan dubbate. As keessatti wanni isin jechuu qabu jara keenya yeroo ammaa kana dhiirri faaxee yookaan haadha manaa yookiin shamara jaartii obboleettii kan kee yookaan jaartii obboleessa keetii viidiyoo kan kee qullaan na bira jira jedhee as faraarra'u maammaduu dadhabaadha. Maaliif yeroon kun yeroo teekinooloojii guddatee namni hundinuu waa akkasii kan fakkeenyaaf waan akkasiitiin shamara takka fakkeenyaaf waan akkasiitiin yookaan as faraarraatu taate ati dhiira miti jechuudha. Dhiira miti jechuudha. Shamarratti hin dhaga'ama waan akkasiiti garuu ati waan akkasii dubbachuun dhiirummaa miti. Yeroo ammaa kanas dhiirri ibsishaanis immoo nama viidiyoo makiitu bahee jedhee makii dhiisu natti hin fakkaatu. Yoo waan kana kan godhu ta'e dhugumaan nama dadhabaadha. Namni takka dhiirri takka shamara takka waan isiin duraan dabarsitee ergi isiin jaalala keessa seentee goote duraan goote ergi fuudhee booda ergi kan isaa godhatee booda yoo irra deebi'ee kan caqacaku ta'e faalinatiidha. Let's go gara viidiyoo. Yuumee viidiyoo hojjetan kana fidan yuumee yoo qabaatanii rasiisin jedhe achumatti ilaala yoo barbaadan ol baasaa isiniin jedhe minim maal samaam si galee laal maakiidhaan maakiin kan walitti dabalamneen wani na dura taree jiru. Dhiironni keenya hedduun haasaa ibsishaan haasee kanarraa barumsa hedduu barattan waan hedduu barattan waan isin fayyadu. Shamara takka yoo jaallattanii bultii keessan jaarrattan sana booda roorroon garaagaraa diinummaan garaagaraa hisdummaan garaagaraa isin baay'achuu mala. Akka ibsishaan jedhe kana jireenya isin duraan jiraatte inni alsamaam jechuu qabdan. Dhaga'uun qabdan yoo jireenya keessan hin digaminii barbaaddan.
Fakkeenyaaf intala shamarraa takka yoo fuutan sanaan booda wannoo isin duraan hojjette namoonni garaagaraa kan isinitti argan yeroo ammaa kana yeroo teknooloojiiti isin waan akkasii sanaaf bakka kennuu qabdanii jireenya dhuunfaatii akkuma duraanii wal jaallattanii wajjin jiraatanii wajjin jiraachuu qabdan. Viidiyoon ibsaa kun barumsa guddaadhaaf.